والله تجمعنا وان كنا ركنا قدر من جلوس أكون نطور ميدا جلوس تركتارا متلاين فودرينا ما كان أبنو المسجدوتا عندك رتس والمريانا أنوار مسجد مو كمدانو السنة كذا قوياتي تلاقي قويا جماعة ومكانا أوتوكي سامبوسين ابن توري دعاء كذا توري أما مو جمعشوا وليد برسالة لكي أكون ما دور حونتي أفريقيا روماني كمون فرنجود أوف كيس أباسون وانا كناتي بدا أفريقيا جيرا قدا في دارتي يجورا ركوتنا خيسا بهودا لغتي يرو أراري هاسوما توري يرو غبابتي غويا كودن كيستي غويا مراستي وليغلتين غيا مجنله هن شكين صداچا توري لكن غويا هم خنا كيستي وليغلتي درا ملتي سنجاني اودون جرتو غانو دفه لغتي غمچو اكس غمنه دنيا تنرتي غويا اكس غمنه جرو مالف نغيا امتاتي في نغيا بياتي في واهن دافوان تيف غمچو اكتي مدالان قمنيتو غويا سنو دغا ميجچو علني وليغلتي نغيا كان دغهو ما بيغويا أدا غويا مراسة أني غمچون غدان تدغامه كيسا كون غويا توكو even amanun dandenya dugaadu ma kun jede baay'ee natti tole namoota garaa garaatiin illee baay'ee dhimma kana irratti waliin haasofne maaliifi haala kam keessa akka turre namoonni beeka gama kamiinuu mootummaas ta'e garee biraa wajjiniin lollee adeemsifamaa ture eenyuuf bu'aan buufne jennee amanna eenyuuf bu'aan qabu miidhaa malee waan nama gaabbisiisu waan silaa ta'uu malee jedhee hundinuu kan itti gaabbuudha malee wanti irraa fayyadame ishoo baga ta'e jennee waan itti gammannu hin turre kanaafuu akka oduu cabsaa jettanii akka sabbar zeenaati yoo Afrikaatti hordofnee turre waan gammachiisu wanti kun ingidiin lafa bu'ee akka itti fufuu hawwina ingidii lola masararra lola rakkina hiikuutti deebuu keenya lolli masaraa'u dhaabate kuni badaa akka sanaan jabaatu ummanni olii galee mangisiin garuu tarti akka itti deemuun beeka limaatitti deebuu kan Tigraay isaa ta'u kan biyya keessaa ta'u nageenya bade diriirsuudhaan biyya keessattis akka jechuun nurraa akka barbaadamu itti amanna. Wanni tokko namarraa eegamu warra araara kanaaf taa'e warra TPLF illee ta'ee bakka bu'oota Itoophiyaa illee ta'ee hawaasa bal'aa biyya tana keessa jiru abbuma fedhe qaama fedhe haa ta'u qaamni waan kana keessa biyya tana keessa jiru akka waliigalteen tun lafa qabattuuf namuu gahee isaa bahuu qabatu. Wanni kuni waan ummata waan biyya waan jiruu fi jireenya waan ta'eef namuu gahee isaa bahu. Waan kana lafa qabatu dhoorku jechoota leen ta'ee gocha leen ta'ee waan kana diigurraa uf eegee waan araara kana lafa qabachiisuu irratti tokko nama gahee isaa bahuu qabaa waan jiruun qabaa. Martinuu lammii isaatti dhabeera yoo waa biraa hafe lammiin biyya kana hundaafuu nuyi wal jechuudha ati lammii kooti ka du'e sunis lammii kooti ka miidhames ka madaa'es kan hambifachuun gammachuu guddaadha kanaafuu dhiibbaa gochuu qaba martinuu garaa bal'achuu qaba hundinuu irra walii darbuu qaba isa darbe sana isa ta'e sana yaadatee itti gaabbee akka inni fiixaan bahu akka itti deebi'amne akka seenaa kaleessaarraa barannu dhiibbaa gochuu qaba hundinuu garaa qulqulluudhaan itti deemuu qaba yaada jedhuun qaba.